rakkoon ana muudate akka isin muudanne rakkoon maaltu si muudate jechuun keessan hin oolu dhufee yeroo riippoortii seenee achi keessaa baanee jennutti dubartoota lamaa fi dhiira tokko jechuudha makiinaa manaatiin dhufanii hattoonni yeroo ammaa kana keessatti haala hamaadhaan sodaachisaa jirti haala duraan akkitti nuti barannetti dheeranii amma immoo dubartoonni afaan arabiffaa haasa'anii ijoollee keenya saamaa jiran jechuudha karaa kaargotiin ta'ee karaa isaan galaniin ta'ee ijoollee keenya sirriitti saamaa jiran jechuudha kanarraa bilisa ta'uuf viidiyoo kana hamma dhumaatiitti daawwadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha hordoftoota kabajamtoota keenya rakkoo maatu si mudatee jechuun keessan hin oolu ani dursaa fuula keessanillee faarayaa miti nama YouTube dalagaa ture sababnillee qabeenyi kiyya kan qabu akkuma qabutti qabeenyi kiyya guutuun hattuudhaan saamame jechuudha. Namoota tokko tokkotti tarii dhugaan fakkaatu dhugumatti kun waan dhugumaan qabatamaadha waan dhaabbataadha waan ofii kiyya arge waan duraan namarratti wanti kun hin jira jedhee yaadaa ture amma ofumaa kiyya arge jechuudha. Isiniif immoo barumsa guddaadha jechuudha. Kanaaf jechuudha wanni isiniin jechuu barbaadu tokko yeroo dhuftee as yeroo biyyarraa dhufu hedduu ati ijoollee keenya jechuudha. Qad jettee akka boodeen dhayne kophaa isaa namoota obboleessa kee fakkeenyaaf yookiin abbaa kee maal gootanii namatti hiriyootuma keessan fakkeenyaaf amma jiran miti ijoolleen Oromoo warroonni taaksii dalagan jechuudha. Immoo taaksii mootummaatu dhiiftee ijoollee Oromoo kanatti himattaa obboleessa keessatti ergita fuudha dhaqa jechuudha. Fuudha dhaqee nagaa manatti si galcha. Garuu immoo isin dhaamuu barbaadu mallaqa keessanii. Mallaqa keessan kana mootuyyuu qabattanii gonkumaa qabattanii hin galina. Ana kamataa kiyyaatti yeroo sanitti warri bira dalagu sun mallaqa kee ergadhu naan jechaa tura akka waan natti beekanitti jechuudha hindidi mallaqa gonkumaa qabattee hin galin abadan jechuudha. Isa lammaffaa yeroo achi baatanii makiinaa kana yoo akka yaabbattan taate yeroo sanitti taargaa keessan qabachuudha. Garuu qabattanillee waa faayidaan qabu akkamitti qabeenya ati qabdu hundumaa yoo waan sirraa fuudhanii maalirratti qabatta yoo waraqata irratti qabatte hiree keeti kanuma hundaa yommuu dhiiftanii taargaa manaaminni dhiiftanii isin yeruma alaa galtan abbaa kee obboleessa kee ijoollee Oromoo warroota taaksii dalagan hedduutu jira. Asii mojoon mucaa didaa tuqtu jira akkasuma obsaa technootu jira yaasuu birraa jira ijoollee hedduutu jira jechuudha. Warroonni waa'ee kanaa dalagan jechuudha. Namoota akkana kanatti yoo dhiyaatan malee achi warri kiyya dhufee na fuudha. Ijoolleen hedduun namoonni miidiyaa irratti hin baane hedduutu jira. Ijoolleen gara kaargotiin saamamtee garaatiin makiina nama hattu kun immoo makiinaa manaati. Namni sitti haasa'u sun immoo haasa'an si sobeetiniin dubartii sitti ergan dubartii ani biyya Arabaatii haga waggaa kana taa'ee galee waa hedduu godhadha dhiifama. jedhanii isinitti haasan jechuudha. Kuni gonkumaa yoo dhagayna ati kaargoolleen ergatiin gonkumaa kaargoon ergin maal hojjetanii wantoonni barbaadan hundi biyyoota keessa jira. Tiifirraa ta'ee fireejirraa ta'ee qasaalirraa ta'ee wantoonni barbaadan biyya kamoo barbaadde Dubaay barbaadde Turkii barbaadde Suudii barbaadde kun hundo biyya keessa jira. Wanna biyya keessa jiru mootu ati fuutee biyya ambaasitti gatii guddaa itti kafaltee yeroo ay dhuftee dhabdu maaltu sitti dhagama? Namoota meeqatu samuudha dhibbachaa jira. Namoota meeqatu maraatii uffata gataa jira. Namoota meeqatu lubbuu fi baasaa jira. Meema fakkiin haa fudhannu isin hiriyoota qabdan ammataa kiyyaan ijoollee hedduu qaba hiriyoota jechuudha. Tokko isii miidiyaa irratti nagarre. Sababni illee maalirra rakkootu mudata. Rakkoon gaafsi mudatu ati miidiyaa irraa dhabamta akkamitti hiriyaati jechaa akkamiitiin arga. Yoo waasi qunnaman gabbaatiin himattu anama akka mataa kootti ijoolleen hedduun gabbaayiti. Ijoolleen si haa gargaartu gama TikTokitiin gama YouTubetiin jechaa turan. Gargaarsa isin na gargaartan du'aayin namni bira dhaabbachuu YouTube kiyyanaa guddisu waan ani isinirraa barbaadu. Dhugaa isin dhuguma rabbii dubbachuudhaaf kana jechuudha. Nangaruu gatii guddaa baasee jira. Gatii guddaa kafalee baqa wanna hedduutu natti dhaga'aa ta'u garuu
as keessatti maanni isinitti fakkaata dhugaa dubbachuuf sabrii qabas namni sabrii qabu nama burus dalagetti waan fedhe harki kee kun waan fedhe dalagee fidaa beeki durallee anuma dalagee fidee ammallee anuma dalagee fiduu danda'a ka jedhu miidiyaa kanarratti hin ba'u wanni jedhee ani kaase nama dalagatee fiduu danda'e waan ta'eef jechuudha. Namni yeroo umrii isaa kanatti waan fedhe dhagaatti bu'ee mukaatti bu'ee waa fedhe fiduu danda'a jechuudha. Waan fedhe fiduu danda'uuf har'a gabba'ee dubbachuu waan dhabeef sababa kana. Isin yoo dhuunfatti na gargaarsa barbaadan yoo na cinaa dhaabbachuu barbaadan karaa garaagaraatiin fakkeenyaaf yuutuubii kiyya qofa naa guddisuudha. Innis maaliin waan isinis fayyadu waan hiriyoota keetillee fayyadu waan silleef immoo bu'aa guddaa qabuudha. Waan bu'aa guddaa ani fakkeenya isinii ta'e dhugaa mucattiin kun rakkoon akkanaa mudate jette yoo waan dhugaarratti hundaa'e jechuudha. Kuni waan soban ta'in akkamitti waan soban ta'in odoo soba ta'uu bilbilli kiyya kabade suni akkuma bilbila meeqatu jira bilbila sadeetu jira mallaqa akkuma qabadhetti jira uffanni kiyya akkuma namaa bitis akkuma waa hedduu bita namni yeroo biyyaan baatti galuuf deemu waa hedduu bitata hin beektan jechuudha. Kana hunda qabeenya guddaa kana hundaan nabi garuu alhamdulillah rabbil alamin inni guddaa maal fayyaa qabaachuu. Ati gaafa fayyaa qabaatte waan hedduu fidda waan ta'eef kanaaf dhaamsaan isinitti dhaamadhu wanni isin fayyadu wanni anallee fayyadu wanni oboleeyyan keessanillee fayyadu viidiyoo kana daawwachuudha. Wantoota hedduutu jira jechuudha. Wantoota biyya kana keessa karaa garaagaraatiin wantoota hedduutu deemaa jira. Namoonni kennuti ani gaaf biyya ambaa jiru sanitti homaa wanni namni natti himu dhugaa natti fakkaatu. Gaaf gabbu'ee biyya kana keessatti jireenya biyya kana argummootuyyuu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee namatti cima. Kana isin jechuu barbaada. Inshaallah kutaa itti aanullee barumsa addaa walirraa barachuu deemna waan isin fayyadu waan ana fayyadu isin jechuu barbaada. Kanaaf ji'a tokko lakkoofsisuu deema erga miidiyacharraa balee amma hiriyootuma ta'etu maaliif teettaa ka'ii tattaafadhu ammallee ni dhaqqabda kan jedhanii ka'ii gama keessanitti dhufee yuutuubii lammaffaa waan dhufee sanis gaafa guyyaan deebi'e yookaan hin deebi'a yookaan hin deebi'u hin beekamu. Akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya waan isinitti dhaamadhu jabina komentii isin na barreessitan akkasuma maaliif namni gaaf nama jabeessu humna namaaf ta'a. Anis akkasuma mootuyyuu jabina keessanii haala isin komentii keessan barreessitan irratti hundaa'eetiin wantoota gaarii qaqqabadhee isin dhufu jedhee abdii isinirraa qaba. Isinillee akkana jabeessitan abdii guddaa isinirraa qaba. Kanaaf like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa namoota hunda biraan ga'a. Hamma kutaa biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.